Akkuma beekamu kireemii isinii hojjedhaa isiniin jedheetiin jira. Kan akkanaa gimmaasha ani gimmash nagaa xiqqeetan jira jechuudha. Gimmash nagaa ani baay'iseen hojjedhu waan ta'eef akkasuma hiqaatti gugudhattanii qaawwan lamaawii qabaachuu qabaachuu akkasuma immoo vaaziliinii kanatti barbaadan gochuu dandeessu. Akkasuma immoo beebii oiliidha. Mee amma immoo walumaan hojjennaa jechuudha. Walumaan hojjennaa hilla nalaalaa isin jedhaa gadhumaatti walumaan hojjennaa. Walla amma kunooti asitti faqafaqadha kiyyaara jechuudha. Isa xiqqaa isa guddaa hanni yookaan isa xiqqaa kanaan faqafaqadha jechuudha. Maaliif ani bishaanan barbaade waan ta'eef. Isa xiqqishuu tana sinuuf. Kaataa kireemii isaatti hojjetamu isinitti agarsiisa. Kireemii isaati akkaataa inni kireemii hojjetamu jechuudha. Nuti akkuma argaa jirtanii kan bishaan isaan barbaaddan waan ta'eef bishaan isinii bu'uu qaba. Kunooti akkuma argitan kana jechuudha. Isa kana akkanatti goonee jira jechuudha. Kunooti amma immoo kan ittiin xalaladha. Meeshaa akkanaa qabaachuu qabdanii meeshaa akkanaa ta'an asittiin xalaladha jechuudha. Agartanii sirriitti hanga dhumaatti ilaala akkatti isinii galutti jechuudha. Kireemii isaa akka hojjetan isinitti agarsiisa. Agartanii kireema isaa jechuudha. Akkaataa kireema isaatti hojjetan jechuudha. Kanaafi sirriitti ilaalaa isiniin jechuu barbaade tanani. Kana soo barbaadan immoo gafataa isaa kanatti yookiin immoo waan itti gootanii jechuudha. Sukkaara illee itti gootanii harka keessanitti illee fagafagachuu hin dandeessu jechuudha. Isin godha booda jechuudha. Akkuma argitan kana kunooti akkuma argitan laalaa magariisa jechuudha. Tahu kaasa hainitu sirriitti gurguddaa ta'e immoo isinitti mul'atu kaameraa nama naa qabuun qabanii kunooti magariisa kana jechuudha. Bishaan isaa kuni ani kanuma tokkoon jedha jechuudha. Agartanii magariisa jechuudha. Bishaan isaa kun magariisa jechuudha. Akkas gooneen boodatti immoo akkas gootaniin boodatti wanta kana agartaniiti vaaziliinii kana jechuudha. Isinii yoo barbaadani maanshaa tokko sitti qicachuu dandeessani akkuma isinitti mijatetti jechuudha. Ani kun maanshaa tokkotti godhadhe walumaa galatti jechuudha. Nooti kunooti ilaala amma oliina nyaachisa jechuudha. Vaaziliinii fi wannaa kan oliina nyaachisa jechuudha. Oliina sirriitti makaa jechuudha. Amma immoo beebii olii kan kun baay'ee gaariidha isiniin jedheetiin jira. Inni kun jechuudha. Kun wannaa isaa kana tokkotti qicanii deemgaadha. Qadaaddo isaa tokkotti qicee jiraanii. Isin lama sitti qicattan akkuma singayetti godhattasi.
amma wal nyaachisna jechuudha. Dirqama jarri kun wal nyaachuu qaba. Gaawa qayyoo jechuudha. Waan hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuuf. Agartanii in mul'ata laata seetti mul'ata jedhee yaada wannaadhaaf mul'achuu dida saayinii kiyyatu gorgaaddaadha garuu immoo seetti mul'ata jedhee yaada kunooyi akkatti seetti mul'ata jedhee yaada hedduu takka bareedduudha itti fayyadamaa isin jedha kana godhadhaati hasaniin booddee jechuudha gizee fakkeenya fi gizee dhiqattanii kaatanii fakkeenyaaf gizee rafuu keessanii kireema kana sirriitti itti dibadhaa isin jedha wal nyaachistanii hiqaa isin barbaachisutti naqattanii akkasitti ol kaawwattu jechuudha. Akkasitti ol kaawwattanii itti fayyadamtanii hedduu takka bareedduudha isin jedha dhugaa dubbachuuf agartanii hedduu takka laala baay'ee das nama jedha dhugaa dubbachuudha fi hedduu takka bareedduudha. Mee ijoollee yaaratii ilaalaa isinii ani yaallee argeeraa jechuudha kun hedduu bareedaadha. Kireemii kiyyaraa fi wannaati jechuudha. Akkasitti itti fayyadamtanii kiyyarri immoo faayidaa hedduu qaba hin beektanii warroonni beektanii warri isinitti galee jechuudha. Kanaaf sirriitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaan boodatti jechuudha fuula keessan dhiqattanii kaatanii itti dibattanii jechuudha. Jechuun itti dibattanii hedduu bareedaadha baay'ee tokko shaggaadha jechuudha laala. Agartanii hedduu bareedaadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri itti fayyadamuu barbaadan akkanatti ilaalaa agartanii halluu jijjiireera jechuudha. Hedduu bareedaadha dhugaa rabbii magariisa agartanii halluu isaa jijjiirateera akka kireemichi sun jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa itti fayyadamaa akkas godhaatii isiniin jedha. Akkanatti itti godhadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha dhugaa rabbii mana keessanitti fayyadamaa akkanatti jechuudha. Baay'istanii waliin dheena akkamalee dhuftan deebiteet immoo wanna irraa bada waan ta'eef bakka walii isiniin ga'u nyaatee qofa bakka saniin booda innistan jechuudha. Kanaaf fuula keessanitti yeroo raftan itti dibattanii baay'ee bareedaadha kireemii baay'ee bareedudha jechuudha. Agartanii jirtanii kireema san kana anatu oomishee miti waanuma miidiyaa irratti hojjetamaa jiru akkasuma waan itti fayyadamanii ijoolleen hojjetanii anillee argee akkasuma doktoroonni illee wanta akkanaa kan hojjetanii waan ta'eef argee jiru. Ijoollee keenya yoo sonta ijoolleen amaaraa sirriitti hojjetu jechuudha. Ijoollee keenyatti walqeeqa malee ijoollee amaaraa akkatti qal'aaliin hojjetan jechuudha dhugaa dubbachuu fi hedduu takka hojjetu jechuudha. Kanaaf hojjedhaasi isinillee hojjedhaati itti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni fayyadamuu barbaadanii isiniin jechuu jaaladha. Kanaaf yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii godhaati sheerii naa godhaayi. Akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan gaafii yoo qabaattan immoo gaafadhaa isin jedha. Waan beeknu walii ibsinaa waan hin beekne immoo walumaan itti deemna jechuudha. Naa akkas isiniin jedha. Kanaaf itti fayyadamaa yaan amma iqaatti dhaqadhee tanan iqaa san keessa suuta jedhee fuula kiyya dhiqadhee yeroo rafu jechuudha amma dibadhu. Maaliif hamma ganaan taa'a waan ta'eef amma dibadhu gizee rafu malee jechuudha. Gizee rafu dhiqadhee ka'ee dibadha yoo barbaade jeezarii akkasitti kiyyaras ta'uu deejaras ta'uu kan fuula kiyyaaf na barbaachisutti rigadhee saniin booda immoo isa daqiiqaa 30-15 fura tursiisee dhiqadhee waan dibachuu barbaade san dibadhee kanaan booda immoo dhiqadhee kireema kana dibadhee rafa jechuudha. Ganama bareedduu ishii taasanii kaatu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma kaa viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheerii naa godhaa. Akkasuma warroonni chaanala kee afaaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aati. Wanta asirratti darbuun hordofaa isiniin jedha. Kana fakkaata isiniin jedha kaa kireemiin har'a siifaniin hojjettee jechuudha. Fuula keessanitti bareeffadhaa isiniin jedha. Isa kana jechuudha. Himachaa. Enggak